خمبره هيجري ربي نهابو ورا عمرين توري باقى سنين جهي يدبرناتي قمني قمدا مسلمني هندي ورا بهرنا خمبره هيجري ربي نهابو ورا عمرين توري ربي نهابو ورا عمرين توري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زرتور دكتور أمو باركتوب بقد سرعة تاني بقى ربنا أيانا وقات اسم جاية ننجلا أيانا قاري ربي سني هاقدو كملك ربي نواقدو هندو مكينا يو حتى أنتنا مال هتشون يو أيانا قلنا في مجوفنا أشمان ميقوي مالي فين تكشو سي دلقو جيسي فرصة رقائنا مالي فين أنتم برباش كتقاسي وجدي مبلغ كتير تكوسي زين إن دبر سريع نعرفه إنه كنت عملت أنت ما لك جت اليوم وجهني لا هذا بدينا نقوله هذا بدينا تشوفين ديما إن شاء الله قرو إدراني تولشة قرو رجعت تولش إيش يبغى توريرا شو هذا بيجنا ما نفيد شو بعدين أنا ما كفاية دمي داهو هنافي طحين بري رمسا ولي ما كان دراتي كش ما تشوفين ديما إنكم مال سيدان إرشودة مال قلت سيدان ساعتي لما دراتي داكو تكشو داكو قولي داكو كوبي تكتي قولي كاميرا تقولين akka bitbiti jechuudha akka irshoonaa ta'uuf bukeessee lafa kaa'ee amma maaliin godha isa kanaanii ala xuula bukeessaa jechuudha. namoonni kallattii bukeessuu ni danda'ama garuu kallattii gaariin ta'u yoo kallanne daddafee kan bukaaya garuu suuta inni harka kenna yoo bukeessine irra gaariidha biddeena yeroo godhannu jechuudha. Kallaxa yeroo bukeessinu kallaxaan garmalee waan kallaxuufi daddafee garagalaa baay'ee xaamin isaa namatti tolu garuu harkaan bukeessine suuta yeroo kenni tolchine baay'ee tokko gaariidha. Biyya kanatti biddeen yeroo tolfamu nuti yeroo tolfannu garuu ala xuula qal'isna malee bukeessine kaanii akka biyya kanaatti achi kaaniin qal'isna asitti garuu ala xuuluma qal'isna. Yoo barbaadde soodda xiqqoo asitti godhadha ani irshoo kiyya qopheeffadheen jira. Namni irshoo hin qabne kaameraan bukeessuu hin dandeettan. Isa booda sababbi ani daakuu adii fi daakuu jechuun daakuu gurraacha wal keessa makee fi biddeen adii waan hin jaalannee fi manninyaaum wajjin bukeessina sirriitti bukeessuu nama barbaachisa akka nama micciiraa dalagootanii dhabuus barbaachisa jechuudha gizee bukeessitu bismillah inshallah biddeen bareedaa naa ta'a yaa rabbi yeroo bukeessinu jechuudha akka nama ni beektanii miti gizee micciira dalaguu deemnu biyya keenyatti akkasitti sirriitti dhawuu qabda yoo sirriitti hin dhayne isin hin bareedu dubbachuu nama dadhabsiisa. isa booda yaa'u biyya nuti Suudi Arabiyaa keessatti gizee tolfannu mana manatti ala xuula qal'isnee tolchina akka ala xuula qal'isnee booda sa'aatii 4 sa'a 3 haga inni sirriitti garagalutti hin tursiisnaa jechuudha. Anamma ala xuula qal'iseen jira sirriitti yeroo qal'istan eeggadhaa kan kurfaas hin jalaa hin godhanne achi booda amma maal goona qadaannee keenya haga sirrii garagaluuf yoo garagaliin ijallee hin godhatu hin bareedullee jechuudha. Inshallah akka buddeena gaarii naaf abdiin qaba. Amma maaliin godha sufraan mareen kaayaa jechuudha haga sirrii garagalutti. Booda walitti deebinaa jechuudha. Hayyee daabboollee asumaaniin bukeessuuf deema maal godha seetan daabbos haala kana yoo bukeessan irra baay'ee gaariidha. Durama irshoo xiqqishuusi irshoon godhadha jalatti jechuudha sun. Daakuun an fayyadamu isa kana. Hunduu beekan fakkaate yoo daakuun
akkana ta'e gosa hedduu jira garuu asirratti addaatu isa kana maal godha seetan daakuu maankaa lama fudhadhe irshoo xiqqishoo sii godha haala kanaan gisee bukeessanii wal daabboo ajaa'ibaa nuu ta'a achi booda maaliin godha kaameraa xiqqootiin godhadha akka irshootti akkanaaf ta'uuf jechuudha booda immoo dhufeen gubbarratti bukeessaa jechuudha bikin boodara sooqiddaan achi booda haliiba xiqqoon ani haliiba gosa barbaadanii fayyadamuu dandeettanii ani haliiba miidoo qabaatan rakkoon qabu ani haliiba saayila qaba waan ta'eef ani jechuun haliiba saafisa jedhamu qaba waan ta'eef xiqqishoo si oo'iseera sababbiin oo'iseef tallajaa keessaa waan bayeef jechuudha san booda sukkaara kiyyatti naqadha isa booda zayitiin ittiin godha jechuudha hangaan barbaadu isa booda bishaan xiqqootti godheen tursiisee achi booda immoo gubbaratti bukeessaa jechuudha isa booda maaliin godha sirrittiin waliin dhaya hamishee akka inni kurkuffa isin jalaan godhanne wanta akkana kana yoo qabaatan isaan waliin dhaya amma sitti ani waan hundaa'ee godheen jira san booda maaliin godha daqiiqaa walakkaaf ni tursiisaa jechuudha haala kanatti achi booda dhufee daabboo gubbaratti bukeessa daabboo ajaa'iba wal nuugaa jechuudha isa booda eegaala kanaan waliin dhufne daqiiqaa walakkaaf tursiisa achi booda deddeebina inshaallah hayyee daqiiqaa walakkaan dedeebina dhufnee jirra kaanyaan kiyya ajiinan kee xiqqishoo si haala kana koof jedhee jira amma maal godhaatti dabaleen bukeessa haala kanaan yeroo bukeessinu waaw maashaallah sirriitti bareeda ta'a asumaanuu namoonni akkasuma isa kana maal jennaan qurunfudii gurraacha moo maal jedhama biyya keenyatti akka arabaatti habba sooda jedhama fayyaadhaaf illee baay'ee gaariidha yoo barbaadda itti godhadha abbaan barbaadan jechuudha yoo biyya keenyatti daabboon gisee godhamu itti godhama jechuudha tokkoffaa fayyaadhaaf illee gaariidha xaamiillee qaba itti godhama gisee biyya keenyatti gisee daabboo bukeessan jechuudha isaa fi dimbilaala itti godhanii waaw daabboon isaan bukaa'e dhugaa urgaan isaa ajaa'ibaati maal goona amma haala kanatti suuta bukeessa ani yoo abbaan barbaadan gwaanti godhadhaan waa dubbachuuf gwaanti godhachuun jaaladhu harkuma kiyya dhiqadhe harkuma kiyya fayyadama wallaahi ani gwaanti hin jaaladhu kanaafuu harkuma kiyyaan hin bukeessa asin immoo yoo harkaan bukeessuu hin barbaanne gwaanti godhachuu mirga keessan jechuudha yaa wanta hunda dura waan giseen hin bixbixii san bukeessu waan itti godhe ammasitti itti gochuun hin barbaachisu jechuudha yoo xiqqishuu isiin jala laafi daakuutu dabalachuu yoo jimaate immoo bishaan irra buusee jiddu galeessa bukeessuudha maal jenna yoo ni jiddu galeessatti hin bukaa'in daabboon abadan hin bareedu jiddu galeessatti yoo bukaa'ee bareeda jechuudha las jedhee yoo bukaa'ee bareeda ajiin ammaan kamuu iyyuu jechuudha kanaafuu anis las godhe jiddu galeessatti hin bukeessa inshallah akka daabboo bareeda nama waliin qaba ani haala kanattiin las godhee bukeessan jira yoo ammoo hanga sirriitti kuf jedhee baa'utti marree kennaa achi booda deddeebinaa jechuudha hayyee deebinee dhufnee jirra ajiin kiyyaa maashaallah akka ajaa'ibaa kanatti boqo'ee jira yoo tokko gaddeebisee kun yeroo lammaffaadha kun yeroo lammaffaadhaatii fi dura yeroo tokko gaddeebisee jira waaw maashaallah dhugaa dubbachuudha duraan gisee biyyaa yoo lixeen nam tokko dafee yoo nama bukaa ati garaa laafta namaan jedhani innaa amma maaliin godha ani seenii akkanaa qopheessadheen jira zeetiitti godheen jira isa booda
isa booda maal goonu haala kanatti suuta jenne siniyaan xiqqishaa jechuudha ta'uun oolu ala kulle inshaallaan haala kanatti suuta jenne inni gurraacha keessaa kun immoo qimamii gurraacha itti godhisan jechuudha. haala kanatti daabboo jabaa isaanii ta'a. isa booda amma maaliin godha ani furuun jira garuu furuun kaayuun barbaadu maaliif furuun dafee bukeessaa waan ta'eef ani immoo ibiddarraan kaayee ibidda sirri jala xiqqeessa suuta akka daabbootitti akka dafee bilchaatu waan barbaadeef maaliin godha ibiddarra kaayee ibidda jala xiqqeesse ibiddarratti hin bilcheessaa inshaallah. furuun ni jira garuu furuun daddafee bilcheessaa waan ta'eef ani immoo suuta bareedee akka bilchaatu barbaada waan ta'eef ibiddarratti hin tolchaa jechuudha ibidda jala xiqqeesse. akkuma argitan asitti ibidda qabsiiseen jira maal godhaa ibidda kan sirriitti jala xiqqeessa. isa booda irraan kaayaa achi booda maal godhaa yeroo gara yerootti irra zoorsisaa jechuudha. dagachuu hin qabnu hojii keenya biraa hojjeta asuma daabboo keenya illee ilaalla. itti qadaada yeroo itti qadaaddan wanta itti asitti yoo daabboodhaan yeroo adaduma adeemu ol kufu jedhaa deema waan ta'eef wanta akkanaatti isaanii itti qadaadadha akka ittiin rakkanne jechuudha. wanta akkanaatti qadaadaa wanta irraa ol jedhu yoo akkana itti gammaxxasitanii booda adaduma daabboon keessan ol bukaa guddate bilchaataa deemuun ol kufu jedhaa deema waan ta'eef maal ta'a itti rakkata. wanta akkanaa itti qadaaddan immoo tuyyuu ittiin rakkatu jechuudha. ayyee amma buddeena xiqqeesseen jira booda walitti deebi. waaw maasha allah tabaarakallah laa ilaaha illallah daabboon kiyyaa akkanatti ga'ee jira. waaw maasha allah tabaarakallah dhugaa takka hedduu bareeda. واو ما شاء الله شوف نقلب وجه الثانية. واو ما شاء الله تبارك الله دابو كان فكاتا. واو ما شاء الله قالوا بس لا فدوتك مريدة تأيرة دابو كيف هنا فكاتا يعني يبدو مرة تنقله. واو ما شاء الله فدوتك مريدة قالوا بس لا فدوتك كانت فدوتك ستي مو يا وسني مدرسونا في المجال وان تأفي يعني تكش وسي أيان كانت أيان كفكات جدا تتأبي ستي كايسري وجدت تنجرا يوم أنا مدامي كيسا وان تأف مربط جدا دا أمامتي كان يوم نوجنيا تنجرو كواكي ينيادا ستي مو تيو قوم ما فجت تنجرا قوم ما جنيتا وجدت تنجرا وانا سلا جاوب كوني كاسيدا akkanatti fayyadamee goomana hedduusaa wajjin hojjette tokko karaa bareedaadha. asitti immoo daama xiqqishuusi hojjedheen jira dijaa jechuudha. yoo akka gisee manatti godhusanitti bareechiseen goone garuu yaanii xiqqisheessee namni nyaatu waan hin jirre jecha xiqquma dijaa jeegimatti xiqqoota kan hojjedhe daama hojjedheen jira. inna jechuun bakkuma jirutti ayyaana akkanutti fakkaatu jechuudha. akkanum dabbarree fi hundumti kennaayyuu bakkuma jirutti gammachuudhaan biyaas akkanallee gochuu yoo madaamin nu eeyyamuu baatanii bakka jirutti gammachuudhaan dabarsuu qabna. inshallah rabbiin bakkuma jirtanitti iida bareedaa rabbi isinii haadha isiniin jedha. ani haala kanaan qopheeffadheen jira. namoonni dhiyoo jirtan koottaanatti nyaadhaan isiniin jedha. inna yaa jalqaba raasni mormuu natti hin mijoofne waan ta'eef dafee hojjedha waan ta'eef wati kootini mul'ise kanuma fi amma
Ibidda jala qannaseen hojii kiyyatti geeffadhaa jechuudha. Hayyee qaysiriin nan bilchaateera. Ani qaaraa waan jaalanneef immoo muruu akkanumatti keessa buusa. Istaanii qofaa jijjiiruu jecha. Sittillee akkasuma sabooda waliin dha'een jala dhaamsaa ga'ee jira waan ta'eefi. Qaysiriin akkasuma mashallah ga'ee jira waan ta'eef bakka waliin dha'een jala dhaamsa. Kana fakkaata. Waaw idaamatti illee idaamni keenyallee ga'ee jira. Kana fakkaata jechuudha. Qophiin iidaa karaa booda immoo qopheeffadhee nyaata walitti deebina. Hangasittuu nagaannaa tura. Ayyaana gaarii. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani wanta akkana kana qopheesseen jira. Biddeen tolfachuuf hin deema. Amma lixxiin kiyya bukaa'ee sa'aatii xiqqaate sa'aatii 5 akkas tursiiseen jiraani. Achi booda asitti naqadha. Achi booda asitti siinii akkana qopheesseen jira. Siinii xiqqishuu zayitiitti godhee mindiiraan xalaga. Siiniyaan erga oo'ee booda jechuudha tabaan. Isa booda bismillah. Biddeena gadu erga dagannee barri meeqa? يا رب إن شاء الله تثبت معايا يا رب يا الله. واو ما شاء الله وان جدت جماعة ساجرة إن شاء الله كبدين وريدنا توبدين كبا. واو من جد إجايات الجرة إني قدام بدينا تمترت إجماع مرة يعني كورة مدستنين قدادة ما شاء الله تبارك الله لا إله إلا الله. شوفوا والله الدنيا جايبات يجرى. ما شاء الله تبارك الله إجازتنا تمام. سنين تتكشف وانت تتكشف تماني ولا بدينا جايبات يرى. واو ما شاء الله واو ما شاء الله. أنا كانت السفرة بقبيسة سفرة تبرتين باسي مالو جنة يو سفرة رنكاني ولدت قباتها. واو ما شاء الله رجال بتشو فدو تكبريدة. بدني هي هنا فكاتا تشولا ما شاء الله تبارك الله. يعني خلاص لكم مجرد يسجولا هذا بتو الله يدو تكبريدة لا يو تكشو سيداكوني تهين كويني كويتي سوانتي أسري أدات مالي بريدة يتشولا. هنا بدني على كذا فكاتا أما مودي تكودني أنا إن شاء الله كوتا سنجدا. أيانا قاري يا جماعة. هيا أنا لك تقبل سندرا وتكيسة عندك يوان تافي كوتا هانيا نون سنجدا. ترام هانغلو هاي فكاتا هو بدين كيلك نوتي. أنا يوم تكشف الزيتين هذا كانت تقبل فدين جرا دابون كيلي كنا فكاتا. أيانا قارين سنين سدا فيديو سنتله لايك شير سبسكرايب قدا. باي باي.